Dubbiin jabduudha laala. Hiriyaan Sumayyaa jechuudha. Obboleettii ishee mana keessatti dhiistee Abdiidhaa fi Saayidoo fa'aa baqatteetu baadiyyaa deemtee jechuudha. Sanaa keessaa baatee sababii Sumayyaatiif isaan egaa halkanii guyyaa doorsimnaanitu baatee deemtee ba'ee deemee jette. Amma immoo jechuudha maal jettiini obboleettiini koo sagalee natti qabdeetu rakkoo cimaa keessan jira. Kottuu har'a galgala dhufuu qabda malee jetteenitu sagalee qabdee fi dhaggeeffattaniitu ta'in beeku malee hiriyaa Sumayyaa sana kottuu rakkootu jira, rakkoo cimaan narra ga'aa jiraati, kottuu deebi'ii manatti galii jetteeni. Maal jettii hawaasni sun immoo kan doorsisaa jiru, kan lolaa jiru, obboleetti koo kan doorsisuutti jiru nama biraa miti Sa'iid eenyuun Abdiidha jette. Abdii doorsisaa jira malee obboleetti koo namni biraa doorsisaa hin jiru. Isaanuma jara sana malee nama hin jedhu sin qabu, waan hin jedhu sin qabu. Isaan malee namni kan biraan hin jiru namni doorsisu wanayyuu na doorsimnaan lubbuu koo baafadhe achi deeme waan ta'eef jette. Hin sodaatte natti fakkaata na nyaatu yaa Rabbi kee na baasi. Maal godhu dulaata mucayyoo nan bade. Guyyaa tokkoyyuu gaafa Abdiin karaa irratti doorsise jechuudha mucayyoo sana maal jetti isheen karaa irratti qabatee na daffartee jedheetan iyyaa itteen bare Abdiitti rakkoodha barbeettani karaarra barbaaddi isheen illee jechuudha. Abdii kana jaallachuun olii natti fakkaata. Abdiin isin madiida malee natti fakkaata. Rakkoodha wallaahi baay'ee ulfaataadha malee maraachuutti jirti. Egaa akkuma argitanii viidiyoo isii argitanii jirtu ijoolleen Oromoo keenya baay'ee hordofaa jiru si'ana jechuudha. Koomentii badaan barreessaniif malee koomentiidhaaf laayikiin godhaniif ijoolleen Oromoo keenya jara isaaniiti kan laayikii godhuuf kan koomentii barreessuuf mucayyoo jala argitanii jirtu jechuudha. Jarreeti waan gaarii dubbattus badaa dubbattus laayikii namaa godhanii nama gargaaru beektanii akka ijoollee Oromoo keenya miti ijoolleen Oromoo keenya laayikiin akka waan birrii kaffaluutu ishedhanii laayikiin godhan akka ittiin guddanneefitu laayikii namaan godhan jechuudha. Garuu kan Oromaa laayikii namaa godhan nama jajjabeessa. Nan dinqisiifadha dhugaa Rabbii. Hedduu tokko dinqisiifadha. Kanaaf Abdiin maal godhuufree laata ijoollee mucayyoo nan bade mucayyoon xiqqoodha jettee tiruu tokko keessaa baanee obbolaadha nuti jettee maal gochuuf deemaree Abdii madduursisee natti fakkaata. Abdiin amma garaa kutatee jira silaa Saayidoon baay'ee viidiyoo dalagaan jiru. Sumayyaan illee cumaan baddee Sumayyaan dheengaddayyuu ani viidiyoo kana isa dhumaan dalagaa lammata ba'ee viidiyoon dalaguu jettee turte. Dheengadda viidiyoo see otooraan dhaggeeffattaniitu ta'e isiniif galaa. Ani xiqqoo sana achi keessaa dhagahuun qabadha jechuudha malee akka chabbaatee lammata isa dhumaatii isa macarrashaati viidiyoon kun jettee gaafa boosse sana waraabde achi as hin baane hin beeku dhugaa waan isaan irra jiranii garuu nagaanuma qabu malee nagaa qabaachuu baatan egaa numa waa dhageenya jechuudha. Baay'ee ulfaataa dhugaa rabbiin nagaa buusuun malee waan jennus hin qabnu malee mucayyoon egaa ammaa gara sanatti deebi'aa jirti natti fakkaata baadiyyaadha. Nan deema wanti ta'e achuma keessatti haa ta'u wanti natti dhufee achuma keessatti natti haa dhufu malee ani nan deema obboleetti koo dhiisee taa'uu hin danda'u. Waanuma isaan na godha ilaalaa waanuma isaan fidanii ilaalaa jettee ergasiis immoo obboleettii koo kana sagalee deebiseefi jennaanii sagalee natti guuraa turte jette. Kaleessa sagalee natti guuraa turte nan deebisaa fi jedhee gaafan deebisuuf immoo warra galte dhaggeeffachuu diddee jette. Waa rakkattee jirti rakkoorra geessee jirti jettee dubbachaa turte. Akkas jettee baay'ee obboleettii seetii cinqamaa turte. Anarra balaan bu'u wayya malee anarra wanti bu'ee bu'u anarra wanti dhufee dhufu malee obboleettii koo irraan dhufini obboleettii kootiif jechan deema jettee. Silumayyuu wabiin jedha Abdiin suni homaan godhu ofuma afaanii naasaa malee amma ta'uu kaatee Abdii sana waa gootee Abdii sana qabsiifte numa dandeessi. Beekama dhiistee ittiin tallaamti yookaan deebisti malee dhugaatuu qabame immoo adagaa rabbi waayyuu rabbi isaa baasu malee dhugaa rabbi baay'ee rakkoodha. Biyya ormaa keessatti hidhamuuni biyya ormaa keessatti qabamanii hidhamuuni baay'ee rakkoodha dhugaa. Rabbi nama oolchu ani sodaadhee fi dhugaa baay'ee jara sanaa rabbuma beeka.
Rabbumti isaanii eegu malee ani baay'ee sodaadhe dhugaa rabbii. Ani girri masaanii kana jibbe dhugaa. Namumti nagaa buuse, namumti waan gaarii haasa'a. Isaan kanan qaban jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maajoon ma gubanne tamma taanaan jedheen. Ani ma rakkanne dhugaa. Eessuma naan jedheen dhugaa rabbii. Baay'ee ulfaataadha dhugaa. Baay'ee rakkoo isaanii kana kan furu rabbii bichaadha malee waan nuti furree hin dandeenyu malee baay'ee nama sodaachisa dhugaa rabbii. Baay'ee tokko baay'ee. Maajoo nan badee maali balaan itti buute amma gurbaan kaleessaa sudhisee iccitii waa'ee Sumayyaa haasa'a jedhee odeessa gurbaasaa Sumayyaatti. Naam. Sayyib. Galiidhaatti na waamte jaartii nama giddu tala jaartii kana mootti kaati mola. Seexanni jaartii kana mootti ka'eela. Jinniin jaartii kana mootti ka'eela. Tikaati kana waamte. Yeroo anuu sagalee ol fudhadhee dubbachaa hin jiru na dhukkuba qofaan na qabeen qofaa of qaanessaa dheetanii ciniinnadhee haasa'utti raashee moo ittantee na waamte seettaa ittanani. Maali kun jinnii mataa ta'e jaartii mana kana jinnii suudii jiran jinnii suudii irraatti galee dhugaa. Jaartii mana kanaatti itti galte bara. Isin hin beektan malee jinnii qabdi. Yeroo mana haasaa baafadhu. Yeroo mana hafuura baafadhu. Yameela itti. Nagubdee jechuudha. Jinnii kaleessaa dhufteertee ni argitan. Itti ijoollee waa'ee jinnii sanaa. Jinniin dhuguma jirti. Jinniin hin jirtu jettanii wanti ni taatan. Ani garuu jinnitti sodaadhee maajoo rabbi nu baasi malee baay'ee rakkoodha bara waa'ee. Maayinni nama badee jinniin nama maddee jinniidhaan jetti bara intalli tokko kaleessa miidiyaa kanarra argitanii jirtu isin ani sodaadhee maanni ijoo nama badee ka'een galajoo karaan banaadhaa wayii fuunutti cufanii karaa cufaadhaan suudiidha galuu hin dandeessu. Warra kan qabne galuu hin danda'uudhaan nama badee jinniin os keessatti hortee wal horaarti kunoo nama badee akka jedhanii kaa biyya na nyaadhu maala isalinnaan jedheen. Maajootti koo masagalee bira baafannaa achirraa deemaa warri jinneettanii olii gadi ooftan ijoo of eeggannoo godhaa ijoollee mana madaamii jirtan akka hin taane baatanii warri mana ijaasaatti fiddanii waraqaa hin qabne kun adeebaddaa gattaa dalagaa ji'aan ijaasaan bahinaa jinniin kun magaalaa Riyaadii keessatti uffata uffattee nama fakkaattee deemaa jirti dhugaa rabbii ani isinitti miiraan bahinaa. Yoo waan nyaattan yoo waa dhugdan of eeggannoodhaan nyaadhaa dhugaa malee hin ta'u waa namatti goote ijoo akka barbaaddan deeminaa uffata faatti waa namatti godhuudhaan jinniin kun baay'ee rakkoodha bar seexana bar maal taatanii isin kana nan bade maajoo balaan buutee nan bade ani sodaadheewu nan badee hafuuraan baafadhuan biyya na nyaatte an dubbadhu dhugaa dhiise.